السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرى جرتني سنين جتشا ورتفتو تخينيا كجوجا خميسة جوجا جالة ما خنا نجى الرانتنا جاكم برا تمكم بيكمو دامسا يقا وانغ جاري وان خيري دا ولي دامودان أكم برا تمه الرلة بروم ستكو خبير خوف قرتي فذكر يا دتشيسما تهاجتشو خلين بين برنو تكتوفين كابد سنين دفي إرجم ربي صلى الله عليه وسلم yoggaadhaan fi gartee namnichaan salaata fardii salaata waajibaa tokko go salaate astaghfirullah taraa sadii ji'ee akkasitti gartee subhaanallah walhamdulillah wallahu akbarii tana gartee haga dhibbaa ji'e aayatul kursiyyiitti aanse isaa fi du'a gartee isaa fi jannata wanni itti aan gaarratu hin jirtu jedhu malee duunaan jannatuma seenaa jedhan subhaanallah walhamdulillah wallahu akbarii tana tasbiir irratti gariin namaatis tasbiir dhawa gariin namaatis qubarra dhawa gariin namaatu qubarra dhawa malee akka itti dhawan san kan hin beekne jira jechuudha. Isii san akka itti dhawamtu arraan tana quba keenya kanarratti isin garsiisuudha dhufe. Quba keenya kana namuutu shan qaba. Qubni shanan kun sarara abbaa sadii qaba. Takka lama sadii jechuudha. Sadeen kanarratti subhaanallah walhamdulillah والله أكبر جزء نترى كل فني سبحان الله والحمد لله الله أكبر جنة هندرة أشي خامنة لانجا بقولتو خانتي كيسي أوفني لما ترى شيء دي بيبنا جتشو ترى تكشي خانة دي بسوداف خداشان أمال خانة كيسي جمنا دي بنوتي خداشان ميكا تاتي صدام تاتي جتشو asirratti gartee kana ugaadhaan mishaalaynee waliin laallu sagal taatii jechuudha. Achi qaamnee asii dhufnee asirraa takkachi diibuun soddom taati. Ammallee eegasitti taraa lama diibinee quba kanarra taraa sadii diibine jechuudha. Subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar soddomii sadii. Subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar soddomii fi jaha. Subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar soddomii fi sagal. quba kanarra taraa sadii diddiibine soddomii sagal subhaanallahiin gartee soddomii sagal taate takkitti dhibba gunnuun laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu akkanatti zikriin gartee yookaan subhaanallahi walhamdulillahiin salaata waajibaa boodaan godhamtu qubbiin kanarratti barumsa guddaa isinii taati jeetiin amana kanaaf namni quba keeysaa irratti sarara takka lama sadii kana qabdu takkachi kaatee laangachii dhumnaan 15 asirraa achi diibnaan 30 quba kanarra taraa sadii diibite laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahuudhaan xumurtaa jechuudha. Kanaaf yoo yaana kan gartee isiniif gale koomentii barreessaa yoo isin hin galinis irra diibee isiniif ibsuudhaaf qophiidha. Karaa koomentiitiin barreessaan isiniin jaa wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.